ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkotti ni amannaa. Ameen. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan waaqayyoon kan jaallattan waaqayyos kassin jaallatu hordoftoota chaayinaalii gola faarfannaa bakkaaf lafa jirtanitti akkam jirtu akkamii yeroo kana geessa. Ameen. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Ani nagaa kooti isin biras akka nagaa ta'e waaqayyo biraa abdiin qaba. Guyyaa irraa kan egaa qophiin ani qopheeffadhee isinii dhiyaadhe yeroo darbee akkuma beekamu gaafii gaafadhaa isiniin jedhee gaafii gaafattanii turtani. Gaafii isin waa'ee faarfannaa irratti gaafattaniif guyyaa irraa kan isiniif deebisu ta'a jechuudha. Warreen gaafii qabdan ammas gama koomentii jalaatiin gaafachuu ni dandeessu. Chaayinaaliin kun egaa walumaa galatti dhimma faarfannaa irratti qofa kan ilaallatu waan ta'eef iyyuu egaa faarfattoota kan taataniif gara fuulduraattis faarfataa ta'uudhaaf faarfattuu ta'uudhaaf kan yaaddan gola faarfannaa jalatti dhuftanii sabiskiraayib gochuudhaaniin miseensa ta'uudhaan waa'ee faarfannaa irratti bal'inaan kan waliin barannu kan waliitiin wal hubachiisnu ta'a jechuudha. Warreen kanaan dura faarfattoota taatanii tajaajilaa jirtan kennaadhaan karaa adda addaanis kan na dursitan kan na caaltan gama kanatti dhuftanii gara chaayinaalii kanatti dhuftanii obboloota keenya waliin taane akka hubachiisnu akka barsiisnu waa'ee faarfannaa irratti maaltu barbaachisa kan jedhanii fi faarfattoonni haaraan gara faarfannaatti dhufan kallattii qabatanii waan barachuu qaban barachuudhaan tajaajila waaqayyootti seenanii akka isaan faarfataniif kennaa qabdaniin gara chaayinaalii kanatti dhuftanii waan qabatanii jirtan hundumayyuu isaaniif dabarsuudhaaf burqisiisuudhaaf yaaddanii jirtan taanan golli faarfannaa isin simatee sagantaa jiru isinii qopheessuudhaaf firiidha. Akkasumallee chaayinaalii kanarratti faarfannaa qabdanii fi barnoota qabdan karaa adda addaatiin ni fayyada. Uummata kana ni barsiisa. Waa'ee faarfannaa irratti hubannoo faarfattootaaf cimsuu danda'a jettanii kan yaaddan karaa keessaan na dubbistanii akka isinii darbu yoo barbaaddan isiniif dabarsuu ni dandeenya. Kallattiidhumaan gara qophii keenya guyyaa irraatti waliin darbina. Qophii keenya guyyaa irraa keessatti waa'ee faarfannaa irratti gaafii gaafattan gaafii inni tokkoffaani namni tokko faaruu baasuun dura maaltu sarraati eegamaa kan jedhu gaafiin tokko ka'ee jira jechuudha. Sirriidha. Namni tokko faarfataa ta'uudhaan dursa faarfattuu ta'uudhaan dursa maaltu sarraa eegamaa maaltu barbaachisaa qorumsi faarfannaa keessatti jiru maalinni adeemsi gara faarfannaatti nama geessu inni isa jedhu sirriitti beekuun barbaachisaa. Yeroo darbee waa'ee qulqulluu yaareedii fi qorumsa qulqulluu yaareedii irra gahee gabaabbinaan waliin laallee turre itti fufiinsaan gaafii keessan guyyaa irraa erga isinii deebisee waa'ee faarfannaa irratti maaltu barbaachisaa adeemsa faarfannaa kan jedhan bal'inaan waliin laallaa. Egaa jalqaba irratti faarfataa ta'uudhaan dursa yookiin faarfattuu ta'uudhaan dursa maaltu barbaachisaa inni jedhu gaafii sirriidha. Kana beekuun barbaachisaadha waan ta'eef dursa faarfannaa jechuun maal jechuudha isa jedhu iyyuu beekuun barbaachisaadha. Faarfannaa jechuun galatadha. Faarfannaa jechuun galata kan ittiin waaqayyoon galateeffannu kan ittiin waaqayyoon tajaajilludha. Sabni Israa'el Gibxi keessaatii gaafa ba'an galaana Eertiraa waaqayyoon addaan kutee karaa gaggeessaa saba Israa'el kan ta'e karaa raajicha Museetiin erga ce'aniin booddee obboleettiin Musee kabaroo fudhattee waaqayyoon akka isheen galateeffattee akka waaqayyoon isaan galateeffatan nutti dubbata. Seera boqonnaa 15 irraa jalqabna yoo ilaalle. Kanaaf faarfannaa jechuun walumaa galatti galata kan waaqayyoon ittiin galateeffannudha. Abbooliin keenya qulqulloonnis waaqayyoon galateeffachaa turani. Yaareedis waaqayyoon galateeffachaa ture. Isarra darbee ergamoonni waaqayyoos kan isaan uumaman inni guddaan ergamoonni waaqayyoos galataa fi kan isaan uumaman waaqayyoon galateeffachuudha. Dhalli namaa ergamoonni waaqayyoon tajaajiluu waaqayyoon faarfachuu ulfina waaqayyoo himuudhaaf kan isaan uumaman. Luboonni samii 24 qulqulloonni waaqayyoos ergamoonni waaqayyoos yeroo hunda nyaanni isaanii galata waaqayyooti. Yeroo hunda waaqayyoon gammachiisuudhaaf kan isaan hojjetan inni guddaan hojiin isaanii waaqayyoon galateeffachuudha. Kanaafiyyuu faarfannaa jechuun galata. Waaqayyoof galata kan ittiin dhiyeessudha. Erga galata ta'e galata kana dhiyeessuudhaaf
waaqayyoon galateeffachuudhaaf waaqayyoon tajaajiluudhaaf jalqaba faarfataa yookiin faarfattuu ta'uudhaaf durs maaltu barbaachisaa kan jedhu inni guddaan fedhii guutuu barbaachisa. Namni tokko waaqayyoon nan galateeffadha, waaqayyoon hin tajaajilaa, waaqayyoon hin faarfadha jedhee gara faarfannaatti galuu isaatiin dursa fedhii guutuu qabaachuutu isarra jiraata. Namni kun waaqayyoon galateeffachuudhaaf fedhii guutuu qaba taanaan, waaqayyoon tajaajiluudhaaf fedhii guutuu qaba taanaan gara mana waaqayyootti dhufee waaqayyoon galateeffachuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti maal barbaachisaa? Fedhii isa barbaachisa. Lammaffaa irratti immoo eeyyama waaqa barbaachisa. Waaqayyoon galateeffachuudhaaf eeyyama waaqa barbaachisa. Macaafa qulqulluu irratti maal jedheera? Biqiltuun abbaan koo hin dhaabne buqqa'uun isaa hin oolu jedhee akkuma dubbate namni waaqayyoon hin filanne, namni waaqayyoon jaallatee gara mana qulqullummaa isaatti dhufee akka isa galateeffatuuf, akka inni isa faarfatuuf kan isaaf hin eeyyamne boruus dhiisee deemuun isaa waan hin oolle jalqaba irratti filannoo waaqayyoo barbaachisa. Filatamuu barbaachisa. Namoonni waaqayyoo baay'een isaanii gara tajaajila gara faarfannaatti dhufanii faarfachaa turanii, galateeffachaa turanii, wangeela lallabaa turanii baay'een isaanii abbooliis ta'anii kan filatamanii gara kanatti dhufan baay'een isaanii jiru. Dhiisaniis kan deeman baay'een isaanii waan jiruuf jalqaba filannoon dhuma hin qabne kan namaaf laachuu danda'u. Akka isa galateeffannuuf, akka isa faarfannuu fi waaqayyoo biraatiif filannoon barbaachisaadha. Waaqayyoon filatamuun barbaachisaadha. Tajaajila sanaaf filatamuun barbaachisaadha. Afurri tokkodha. Kennaan garuu gargari akkuma jedhu inni kaan kennaa barsiisuu, inni kaan kennaa faarfachuu, kennaa galateeffachuu, inni kaan immoo kennaa keessummoota keessummeessuu, kennaa nama araarsuu, kennaa garaa waan qabnuufu kennaa kanatti filatameeraayi, tajaajila kanaaf filatameeraayi, faarfannaadhaaf filatameeraa kan jedhu namni kamiyyuu filannoo waaqayyoo keessa jiraachuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf namni waaqayyoon filatamee gara faarfannaatti dhufuudhaan dursa faarfannaa baasuudhaaf dursa inni kun hin barbaachisa. Ittaansuudhaaf maaltu nurraa eegama kan jedhu faarfannaadhaaf qophaa'uun barbaachisaadha. Laphee keenya qulqulleessuudhaan, gaabbii galuudhaan, gara waaqayyootti deebi'uudhaan, barnoota dhimma faarfannaatiin wal qabatan sagalee waaqayyoo guutumaa guututti barachuun of qopheessuun barbaachisaadha. Faarfataa ta'uudhaaf qofa faaruu beekuu qofti gahaa miti. Boru gaafatamuu dandeenya. Faarfataa jechuun maal jechuudha? Yoo jedhamnee gaafatamne deebii deebisuu danda'uun nurra jiraata. Faarfannaa jechuun maal jechuudha kan jedhuuf deebii deebisuun nurra jiraata. Waa'ee abboommii waaqayyoo irratti gaafatamnaan deebii deebisuun barbaachisaadha. Kanaaf hundumaatiin bilchina barbaachisa. Bilchinaa fi hubannoo nu barbaachisaa jechuudha ijoollee waaqayyoo. Sirriitti gadi fageenyaan waa'ee macaafa qulqulluu, waa'ee seenaa qulqullootaa, waa'ee ergamootaa bal'inaan sirriitti barachuun barbaachisaadha. Mana waaqayyoo keessatti guddachuun barbaachisaadha. Kan nurraa eegamu inni guddaan egaa isaan kana. Laphee ofii waaqayyoof qulqulleessuudhaan, gaabbii galuudhaan, gara waaqayyootti dhufuudhaaf, jireenya bara baraa argachuudhaaf. Egaa biyya lafaarratti gaafa waaqayyoon faarfannu nuti biyya lafaarra teenye ergamoonni waaqayyoo immoo qulqulloonni waaqayyoo samii irratti luboonni 24 immoo samii irratti waaqayyoon ni galateeffatu. Galanni keenya sun isaan wajjin qixa akka nuuf ta'uuf, fuula waaqayyootti akka nuuf fudhatamuuf maal gochuudha? Laphee qulqulluudhaan gara isaatti dhufuun barbaachisaadha. Ergamoonni waaqayyoo ixaana wajjiniin aarsaa namootaa, galata namootaa gara waaqayyootti ol geessu jedha mul'ata Yohaannis keessatti. Kadhannaan keenya, galanni keenya, faarfannaan keenya waaqayyo biraa akka nu ga'uuf maal gochuun barbaachisaadha? Laphee keenya qulqulleessuudhaan gara waaqayyootti deebi'uun barbaachisaadha. Inni lammaffaa maal beekuu qabna? Maaltu nurraa eegama kan jedhuuf isaanuma kanadha kan nurraa eegamu. Inni nurraa eegamu inni guddaan galataaf baaneera yoo ta'e, faarfachuudhaaf baaneera yoo ta'e, laphee keenya faarfannaadhaaf kennuun barbaachisaadha. Waaqayyoof kennuun barbaachisaadha. Namoonni tokko yeroo baay'ee gaafa arginu faarfannaadhaaf filataman yoo ta'u waaqayyoon galateeffachaa jiranu biyya lafaas immoo kan faarfatan jiru. Laphee isaanii bakka lamatti qoodanii sirbaafis faarfannaadhaafis kan laatan jiru. Wangeelaafis biyya lafaadhaafis kan laatan jiru. Kanaaf addaan baafachuun barbaachisaadha. Laphee keenya qulqulleessinee gara waaqayyootti deebi'uudhaan iccitiin inni dhokataan nu ifee waaqayyoon akka galateeffachuu dandeenyuuf maal gochuun barbaachisaadha? Laphee keenya guutuudhaan gara waaqayyootti deebi'uun barbaachisaadha. Namoota baay'ee, faarfattoota baay'ee yeroo baay'ee kan isaan taajjabe baay'een isaanii. Tokkoon isaanii bilbila isaanii osoo irraa fuutanii ilaaltanii gimmaashi isaa faarfannaadha, gimmaashi isaa sirba. Yeroo namoota biraa ni faarfatu, yeroo achi deeman immoo hin dannasu, sirbu jechuudha.
Garbichi tokko immoo gooftaa lamaaf hin ajajamu. Kanaafuu luka lama qaba jedhanii muka lama koruun hin danda'amu. Takkaa waaqayyoodhaaf adda baaneera taanaan takkaa waaqayyoon galateeffanna jennee waaqayyoof adda baaneera taanaan waaqayyoon galateeffachuu. Lakki immoo biyyuma lafaa faarfadheetinan daabiloosuma gammachiiseen miseensuma isaa ta'ee jiraadha jennaan isuma wajjin jiraachuudha. Lakki immoo hin barbaadu daabiloosiin ganeera yoo jenne immoo gara waaqayyotti ba'uudha. Jalqaba kadhannaa keenya gaafa dubbistan mallattoo fannoo gooftaa koo Yesuus Kiristoosiin qaama koo hundumaa al sadiinan mallatteessa erga jenneen booddee maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoon amiin jennee galateeffanna. Ergasiin booddee asmanaadha koo mana kiristaanaa kana fuuldura dhaabbadheen yaadiina koo seexana siin ganaa jenna. Ganuun keenya maaliin ree? Erga deebinee gannee baanee mucummaa sillaasee fudhannee faarfannaadhaaf kaadhibamnee Kiristoosiif kaadhibamnee afaan keenya keessaa galanni waaqayyoof haa burqu jennee erga kaadhibamneen booddee immoo gara booddeetti deebinee sirba dhaggeeffanna yoo ta'e hin sirbina yoo ta'e filatamuun keenya maa inni ree? Daabiloosiin ganuun keenya maa inni ree? Ragaan koo maaramiidha jennee ragaa ishii taasifachuun keenya maalin? Kanaafuu faarfattoonnis amala akkasii kan qabadan ilaalcha obbolummaatiin kan isiniin jedhu gorsa obbolummaatiin kan isiniin jedhu osoo dhiisnee baay'ee gaariidha waan akkasii nurraan barbaachisu. Bilbilli keenya nuti kan kiristoosidha kiristaanota erga taane waa'ee kiristaanummaa keenyaa lallabuu qabu. Uffannaan keenya waa'ee kiristaanummaa lallabuu qaba. Dubbannaan keenya waa'ee kiristaanummaa lallabuu qaba. Adeemsi keenya hundumtuu lallabuu qaba waan ta'eef wantoota akkasiirraati of eeggachuun barbaachisaadha. Isaan kana beekuun barbaachisaadha. Faarfattoonnis gara faarfannaatti haaraa dhufan wantoota akkasiirraa bilisa ta'uun barbaachisaadha. Of qulqulleessuudha ni jalqaba. Maal jedhaa? Tokkoffaa Qorontosii boqonnaa 13 gaafa dubbistan amantaadhaan akka jirtan ofii keessanii qoraa of ilaalaa waan nuun jedhu hundi keenyayyuu ofii keenyaa qorree of ilaaluun barbaachisaadha. Sagantaa kana gaafan dubbadhu jecha kana gaafan dubbadhu tariitii faarfattoonni kennaadhaanis ta'e karaa adda addaatiin na dursitan jiraachuu dandeessu. Kennaadhaan waan na dursitaniif isiniin jechuu koo osoo hin taane waan beekuun barbaachisaa waan ta'eef isin caalee osoo hin taane isin dursee osoo hin taane walitti himuun barbaachisaa waan ta'eef isinis waan narraa eegamu waan narraan barbaachisan natti himuun barbaachisaa waan ta'eef macaafni qulqulluunis maal jedha? Koottaatii wal wajjiniin waliin taane maal goona? Dhugaa baasnaan waan jedha. Macaafa Isaayyaas raajicha boqonnaa 1:19 gaafa dubbistan cubbuun keessan akka dhiigaa diimaa biluu yoo isin taasiseyyuu ani immoo cabbii caala isiniin addeessa waan jedhu wal qulqulleeffachuun wal sirreeffachuun barbaachisaa waan ta'eef yeroo ammaa kana faarfattoonni gara faarfannaatti dhufuudhaaf namoonni baay'ee fedhii guutuu qabu. Haa dhufani garuu gaafa dhufan immoo waan isaan irraa eegamu beekuun barbaachisaa waan ta'eef adeemsa kiristaanummaatiin wal gorfachuun barbaachisaa waan ta'eef isaan kana beekuun barbaachisaadha. Gaafii sadaffaan meeshaalee faarfannaaf oolan maal fa'idha nuuf ibsaa kan jedhan gaafiin gaafatame. Meeshaaleen faarfannaadhaaf oolan baay'een isaanii jiru. Manni amantaa keenya kan deeggartu macaafni qulqulluunis kan deeggaru abbooliin keenya kaleessa kan isaan ittiin faarfachaa turan ammas kan ittiin galateeffachaa jiru meeshaaleen faarfannaadhaaf qophaa'an baay'een isaanii jiru. Macaafa qulqulluu irratti maal jedhaa? Waaqayyoon jajadhaa iddoo isaa qulqulluu keessatti waaqayyoon jajadhaa faarfadhaa jedha. Iddoo qulqulluu sanittidha kan waaqayyoon jajannu kan waaqayyoon faarfannu. Faarfachuudhaaf immoo jechuun iddoon barbaachisaadha. Eessatti faarfanna? Iddoo qulqulluutti faarfanna. Mana waaqayyootti faarfanna. Gaafa faarfannu immoo iddoo summaa'eedha qulqulluudha. Nutis qulqulluu ta'uun barbaachisaadha. Adeemsa keenyaan jireenya keenya hundumaan of qulqulleessuun barbaachisaadha. Bantii waaqaa isa humna qabeessa keessatti isa jajadhaadha. Warri gaara jiran ergamoonni waaqayyooti qulqulloonni waaqayyoo luboonni samii 20 arfannis isa waaqa keessaa samii keessa jiru sanittis iddoo qulqulluu sanittis waaqayyoon akka jajatan nutis immoo iddoo qulqulluu dhaabbannee waaqayyoon jajanna waan ta'eef kanaafuu gaafa waaqayyoon jajannu gaafa waaqayyoon faarfannu adeemsi keenya hundumtuu maal ta'uu danda'utu irra jiraata kan jedhu addaan baafannee beekuun barbaachisaadha. Kanaaf gochaa isaa isa aangoo qabeessa isa jajadhaa. Akka guutummaa guddina isaatti isa jajadhaa. Inni guddaadha aangoo isaas guddaadha waan ta'eefidha. Hundumaa ol waan ta'eefidha. Waaqa keenya waan ta'eef uumaa keenya waan ta'eefidha kan isa jajannu kan isa faarfannu waan ta'eef kanaaf isa jajadhaa erga jedheen booddee sagalee fiinotiin isa jajadhaa kiraara fi masiinqoodhaan isa jajadhaa dibbeedhaan isa jajadhaa mi'a ribuu qabuun ululleedhaan isa jajadhaa jedha.
sibiila walitti rukutamee sagalee ol kaasuun isa jajadhaa. Sibiilli walitti rukutamee sagalee guddaa dhageessuun isa jajadhaa nuun jedha. Wanti hafuuraa baafatu hundinuu waaqayyoon haa jajatu, waaqayyoon jajadhaa. Wanti hafuura baafatu kamuu, wanti hafuura baafatu kamtu hafuura kan of keessaa qabu hundumtu waaqayyoon haa jajatu. Kana keessatti egaa meeshaalee faarfannaa ittiin waaqayyoon jajannu, ittiin waaqayyoon faarfannu jiru. Sibiilaan walitti rukutamuun jechuun tsinaaciliidhaan waaqayyoon jajachuu akka dandeenyu, waaqayyoon akka faarfachuu dandeenyu. Dibbeedhaan jedhe hiika irrattidha, kabaroo jedhama. Dibbee fi kabaroon garaagarummaa qaba. Dibbeedhaan gaafa jedhu egaa gaafa qooqarraa jijjiirani malee amaarfiisa kabaroo jedhama. Kabaroon maal akka ta'e hiikaa mataasaa danda'e qabannis gara fuulduraatti waliin ilaaluu dandeenya. Kanaaf isaanis akka jajannuuf nu eeyyamameera. Inni biraa ululleedhaan, fiinoodhaan illee akka isa jajachuu dandeenyu. Masiinqoodhaan, karaaraan, baganaadhaan akka waaqayyoon jajachuu dandeenyu faaruu 150 irratti dubbatame kaameetu jira waan ta'eef kan ittiin jajannu meeshaaleen jajannaa isaan kanadha. Kana gidduutti immoo qulqullummaadhaan hafuuraan akka waaqayyoon jajachuu dandeenyudha waaqayyoo kan nutti dubbatu jechuudha. Gara gaafii arfaffaatti darbina. Gaafii arfaffaan faarfannaan tokko barumsa ni qabamoo waaqayyoon galateeffachuu qofaa of keessaa qaba kan jedhudha. Gaafiin ani gaafatame jechuudha. Faarfannaan tokko barumsa ni qabamoo waaqayyoon galateeffachuu qofa of keessaa qabaadha. Egaa faarfannaanii hiikumti isaa jalqabayyuu galatadha. Kanaaf galateeffannaa qofaadha moo barumsa of keessaa qaba kan jedhu. Eeyyeen sirriitti barumsa of keessaa qaba. Waan baay'ee of keessaa qaba faarfannaan. Inni jalqabaa barumsa of keessaa qaba. Barumsa gaafa jennu namni tokko waa'ee durboo maaramii faarfata yoo ta'e, waa'ee durbummaa ishii, waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nuuf da'uu ishii faarfata yoo ta'e, namni faarfannaa sana dhaggeeffatu waa'ee durboo maaram, maalummaa durboo maaramii barachaa jira. Barumsa of keessaa qaba. Namni tokko waa'ee waaqayyoo jajata, waa'ee waaqayyoo faarfata yoo ta'e, waaqayyoo maal akka ta'e beeksisaa jira jechuudha addunyaatti. Namoota isa hordofaa jiran sanitti itti lallabaa jira jechuudha, barsiisaa jira jechuudha. Kanaaf barumsa guddaa of keessaa qaba. Lammaffaa faarfannaan maal of keessaa qaba kan jedhu kadhannaa of keessaa qaba. Maaloo yaa waaqayyo dhiifama nuuf godhi, yakka keenya ilaaltee nutti murteessini. Wantoota garaagaraa jennee faarfannaa keessatti ni faarfanna miti. Gaafa faarfannu faarfannaan kun maal of keessaa qaba? Kadhannaa of keessaa qaba. Gaarummaa keef jedhii, tolummaa keef jedhii, dhiifama nuuf godhi jenneeti kan nuti waaqayyoon galateeffannu, waaqayyoon faarfannu. Gaafa faarfannu maal gochaa jirra? Kadhachaa jirra. Kadhannaadhaan kadhachaa jirra jechuudha. Kanaafuu kadhannaa of keessaa qaba jechuudha. Kadhannaa guddaa of keessaa qaba faarfannaan. Inni biraan gaabbii of keessaa qaba. Faarfannaan maal of keessaa qaba? Gaabbii of keessaa qaba. Gaabbuu keenya kan balleessine, badii keenya beeknee, kanaan booddee akka ittiin deebine murteessine gara waaqayyootti dhufnee isa galateeffachuudhaaf kaadhibamuu keenya, gaabbuu keenya of keessaa qaba. Faarfannaa gaabbii kan jennu kana. Qalbii jijjiirrachuu keenya. Waaqayyo irraa dhiifama nuuf godhi, ittiin deebinu, yakka keenya ilaaltee nutti murteessini, yakka keenya isa darbe sana nuuf dhiisi jennee waaqayyoon gaafa faarfannu gaabbineerra, gaabbii of keessaa qaba jechuudha. Gaabbuu keenya agarsiisa waan ta'eef kana qofa osoo hin ta'in barumsa illee of keessaa qaba faarfannaan. Faarfannaan barumsa of keessaa qaba. Jalqaba akkuma jedhe barumsa guddaa of keessaa qaba. Waa'ee qulqullootaa gaafa faarfatu namni tokko waa'ee qulqullootaa addunyaatti labsaa jira, barsiisaa jira, barumsa qaba. Waa'ee ergamootaa, waa'ee fannoo, waa'ee durboo maaramii gaafa faarfatu namni kun maal barsiisaa jira? Waa'ee isaanii kana barsiisaa jira. Kanaaf guutumaa guututti maal of keessaa qaba? Barumsa guddaa of keessaa qaba. Kanaafiyyuu faarfannaan galata bichaadhaaf osoo hin taane wantoota kana hedduu of keessaa qaba. Kanaa olittis kan of keessaa qaba waan ta'eef faarfannaadhaaf iddoo guddaa laachuun barbaachisaadha. Gaafii shanaffaa faarfannaa baasuudhaaf maaltu barbaachisaa? Faarfannaa baasuudhaaf akkuma jalqabaa sinii kaasee filatamuu barbaachisa. Nama galataa ta'uudhaaf, waaqayyoon galateeffachuudhaaf maaltu barbaachisaa? Filatamuun barbaachisaadha. Ittaansee fedhiin barbaachisaadha. Tajaajila sana keessatti waaqayyoon tajaajiluudhaaf waaqayyoon filatameera. Gaheen kiyya maalinni kan jedhu gahee ofii barbaaddachuun barbaachisaadha. Gaheen kiyya maalinni, filannoon kiyya maalinni, waaqayyo maaliidhaaf na filate, garaa haadha kee keessaa jalqabeensi filadhe jedha. Ermiyaas boqonnaa 1:5 gaafa dubbistan. Maaliidhaaf na filate, filannoon ani filatameef maaliif yoo jenne achi keessatti of barbaaduun barbaachisaadha. Daawitiidha waan ta'eef. Galataaf han filatame moo, faarfachuudhaaf han filatame moo, barsiisuudhaaf han filatame moo, barachuudhaaf han filatame moo, keessummeessuudhaaf han filatame moo, maal hojjechuuf han filatame? Kennaan tokkicha afurri garagara waan ta'eef filannoon kiyya achi keessaa isa kami jennee barbaaddachuun barbaachisaadha.
Fakkeenyaaf namoonni faarfachuu qofaa miti kan isaan saddaqan yookiin eebbifaman. Abbooliin keenya baay'een Abrahaam yoo fudhanne keessummaa keessummeessuudhaan kan akka Abrahaam abbaa gaarii kan jedhame kun namni akkanaa keessummaa keessummeessuudhaan filatameera. Hojii isaatti fufee hojjete, filannoo isaas beeke, eebba argate. Abbooliin keenya immoo wangeela barsiisuudhaan gara wareegamummaatti dhufuudhaan abbooliin keenya baay'een isaanii eebbifamaniiru. Galataan faarfannaadhaan kan akka qulqulluu Yaariid fa'aa immoo filatamaniiru. Nutis filannoon keenya isa kami jennee barbaaddachuun barbaachisaadha. Kanaaf faarfannaa faarfachuudhaaf dursa yookiin baasuudhaaf dursa maaltu barbaachisa kan jedhu filatamuun barbaachisaadha. Isa kana kan barbaachisu. Inni biraa immoo filatamuu keenya beekuun nu barbaachisaadha. Filannoo keenya beekuun namoonni baay'een isaanii filannoo isaanii osoo hin beekin kan rakkatan jiru. Filannoon isaanii faarfannaa osoo hin taane iddoo biraa osoo jiru faarfannaatti kan galan jiru. Filannoon isaanii barumsa ta'e osoo jiru gara faarfannaatti galanii kan dhiphatan jiru. Kaan isaanii immoo nama gorsuu, nama gargaaruu, hiyyeessa gargaaruu, dhukkubsataa gaafachuu, mana waaqayyoo tajaajiluu, mana waaqayyoo ijaaruu ta'e osoo jiru filannoo isaanii wallaalanii gara filannoo isaanii hin taane gara addunyaattis kan deebi'an baay'een isaanii jiru. Fakkeenyaaf Daawitiin yoo fudhanne mana waaqayyoo ijaaruu barbaade, giniin filanne waaqayyo lakki filannoon kee isa miti. Dhiiga kee harka kee keessa dhiigni waan jiruuf kan filatame jira. Mucaa kee Salamoontu naa ijaara jedhee isa filate. Kanaafuu tajaajila kam keessattuu filannoo barbaachisa. Filannoon kiyya kami jennee barbaaddachuun immoo barbaachisaadha. Erga barbaaddanneen booddee immoo filannoo keenya beeknaan fedhii guutuudhaan kiyyadha. Waaqayyo ittiin na filateera, ittiin isa tajaajiluun qaba jennee sirriitti murteessinee itti galuun barbaachisaadha. Qarshiidhaaf qofa osoo hin taane qarshii caalu, galaa caalu immoo boru boqonnaa kan nuuf kennuu danda'u, gaaratti akka nuuf galmaa'uuf laphee qulqulluudhaan tajaajiluun barbaachisaadha. Isa kana kan barbaachisu. Lammaffaan immoo erga kana darbine, chaalenjii kana erga darbineen booddee immoo faaruu baasuudhaaf wantoonni nu barbaachisan egaa walaloo qopheessuun barbaachisaadha. Walaloon nuti qopheessinu suni maal inni kan jiru? Barumsa qaba moo hin qabu? Maal dabarsaa? Ergaa maalii dabarsa? Saba kana akkamitti barsiisuu danda'a kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Faarfannaa walaloo gaafa qopheessinu ofii keenya dhimma ofii keenya irratti qofa miti hundoofnee kan nuti faarfannaa sana qopheessun. Inni guddaan faarfannaan namaan barsiisudha. Namoota kaan gara gaabbitti deebisuudha. Gara wana waaqayyotti fiduudha waan ta'eef namoota achi keessatti daawwitii taasisnee ilaaluu qabna. Ofii keenya bichaa faarfannaa sana keessatti of ilaaluu osoo hin taane namoonni adda biroos nu duuba kan jiran achi keessatti akka isaan of laalaniif, gara waaqayyotti akka isaan deebi'aniif, gaabbii akka galaniif kan taasisuu danda'u walaloon faarfannaa sanaa murteessaadha. Dhimma keenya qofa achi keessatti fakkeenyaaf Kiristoos hunduma keenyaaf du'e, Kiristoos naaf du'e jennee qofa murteessuu hin qabnu. Hunduma keenyaaf waan du'eef kanaaf oolmaa isaadhaaf immoo addunyaatti akkamitti beeksisnaa? Oolmaa isaa sanaaf immoo namni maal gochuu akka qabu faarfannaa sanaan, walaloo faarfannaa sanaatiin beeksisuun hin danda'ama waan ta'eef, barsiisuun hin danda'ama waan ta'eef, gara gaabbitti fiduun hin danda'ama waan ta'eef. Kanaaf achi keessatti wanti nuti barreessinu sun mana eeguu danda'utu irra jiraata. Siraata doogimaa qannoonaa fi tuffiitiidhaan ala osoo hin bahin seera mana amantaa keenyaa kan eege ta'uu danda'utu irra jiraata. Isa kana qopheessuun. Erga qopheessineen booddee immoo ofii keenya qofa murteessinee kaannee istiidiyoo galuunii qofa osoo hin taane abboolii mana qulqullummaa keessa jiran kennaa guddaa kan qabanii isaan hin mariisisuun iddoo kanatti rakkoo qabaa maal jechuu akkana jechuu yaadeeraani. Yaadni kun immoo hundaaf ta'a. Namoota hunda bakka bu'uu danda'a, namoota hunda barsiisuu danda'a kan jedhu mariisisuun, ilaalchisuun, gulaalchisuun barbaachisaadha. Ergasiin booddee immoo yeedaloos gaafa hojjennu akkasuma yeedaloon mana amantaa keenya sadiidha. Isaan kana sadan keessa osoo addaan hin bahin ergaa guutuu dabarsuu danda'a kan jedhu sirriitti xiyyeeffannee gara sanatti gallaa. Isaan kana kan nurraa barbaachisu jechuudha. Baasuudhaaf isaan kana kan barbaachisan isaan booddee gara istiidiyootti deemnee baasna. Faaruu sana hojjennee uummataaf gadhiisna. Faaruun sun immoo namootaaf faayidaa guddaa kan buusu ta'uu danda'a. Ta'uu danda'utu irra jiraata. Gara gaabbitti barnootaaf gaabbiidhaaf kan isaan qopheessu yoo ta'e namoonni iyyuu faaruu sana jaallatanii iddoo faaruu sana hunduma namooti bira gaa jechuudha barbaadanii. Kanaafuu kan nurraa barbaachisu isaan kanadha jechuudha gabaabsinee gaafa ilaallu. Gama biraatiin gaafii jaaffaa gaafa ilaallu walaloo barreessinee gara yeedalootti haala kamiin jijjiiruu dandeenya kan jedhuu fi inni kunis kennaa barbaada. Akkuma jalqaba isiniin jedhee namni tokko walaloo barreesse kana gara yeedalootti jijjiiruudhaaf kennaa isa barbaachisa. Akkamittiin akka jijjiiruu beekuu danda'utu irra jiraata. Barnoota guddaa of keessaa qaba jechuudha. Waa'ee yeedaloon meeqaa? Yeedaloon akkamitti uumame kan jedhu gara fuulduraatti waliin barachuu dandeenya. Kanaaf yeedalootti jijjiiruudhaaf jalqaba egaa kennaa barbaachisa. Kennaan keenya gargaridha. Afurii tokkodha isiniin jedhee. Kanaaf gara yeedalootti gaafa jijjiirru egaa yeedaloo kanaan dursa bahan
hojjetaman irraa adda kan ta'e gaafan siniin jedhu yeedalooni sadiitu jira. Giizii izilii faraaraati jira. Isa kana keessaa osoo hin bahin garuu koppii akka hin taane kan namaa wajjin gochuudhaaf egaa waan mataasaa danda'e of keessaa qaba. Isa kana gara fuulduraatti akkamittiin akka jijjiiruu dandeenyu bal'inaan ilaalla waliin baran. Gaafii torbaffaa mana amantaa keenya keessa yeedaloo meeqatu jira? Isa jedhu sila amma ibseera sadiidha. Izilii araaraati giiziitu jira. Isaan kunoo maalidha? Maaliif akkana jedhamanii kan jedhu barnoota biraati walitti deebinee sirriitti barachuu dandeenya. Gaafii har'a kaan gaafa gabaabsinu gaafii 8ffaa irratti faarfannaa yeroo baasnu faarfannaa sana keessatti ergaa qabaachuu qabamoo hin qabu kan jedhu waan wal lama gaafachiisu miti. Waan ergaa hin qabne uummataa dhiyeessuun faayidaa hin qabusi ofii keenyas nuuf fayyadu nama biraas hin fayyadu. Ergaa guutuu qabaachuu danda'utu irra jiraata. Waa'ee durboo maaramii faarfanna yoo ta'e ergaa guutuu waa'ee durboo maaramii irratti eenyummaa ishii kan ibsuu danda'u sirriitti seenaa ishii wajjin wal qabsiisnee ergaa guutuu kan namaaf dabarsuu danda'u kan nama barsiisuu danda'u gara mana waaqayyootti kan nama fiduu danda'u kan nama dhiyeessuu danda'u ta'uu qaba malee kan nama gufachiisu kan mana amantaarraa nama fageessu ta'uu hin qabu. Ergaa guutuu qabaachuu danda'utu irra jiraata. Gaafiidhuma namni tokko faarfannaa yeroo baasu albama tokko yookiin faaruu 12 al tokko baasuun dirqama moo yeroo barbaannetti tokko baasuun guuttachuu dandeenya kan jedhu gaafidha. Yeroo baay'ee namoonni albamii ni baasu. Albama gaafa jennu faaruu 12 jechuudha. Faaruu 12 albama tokko jedhama. Ni baasu ni danda'ama. Wanti isaan daangessu hin jiru jechuudha. Abbooliin keenya keessumattuu yeroo dheeraa darban albama hedduu kan baasan faaruu isaanii kan jaallatamee ergaa guutuu kan qabu gara gaabbitti kan nama fidu barumsa hedduu kan of keessaa qabu baasanii nuuf laataniiru. Ammas immoo baasaas kan jiru. Egaa kuni dirqama jedhamee wanti daangeffamee hin jiru jechuudha. Namni tokko faaruu 12 dirqama baasuu qaba. Faaruu 12 baasuu malee faarfataan jedhamu yookiin faarfattuun jedhamu kan seerri jedhu hin jiru. Akkas jedhama taanaan immoo isaa oliyyuu kan baasan jiru. Isaa gadis kan baasan jiru. Nuti dandeenya amma humna keenya kaayyoon isaa inni guddaan waaqayyoon galateeffachuudha waan ta'eef faaruu 2 haa ta'u 1 haa ta'u 5 haa ta'u 10 12 haa ta'u amma barbaade haa ta'u faaruun nuti baasne sun maal inni kan jedhu yaaduu kan qabu. Faaruun nuti baasnu sun ergaa guutuu qaba. Namoota gara gaabbitti fiduu danda'a. Barnoota of keessaa qaba. Namoota kan gufachiisu osoo hin ta'in namoota laphee isaanii saabee gara mana qulqullummaatti fiduu danda'u kan irra jiraatu itti xiyyeeffannee baasuu danda'udha malee baay'inni isaa siingilii ta'e yookiin immoo tokko yookiin 2 ta'eedhaaf yookiin immoo albama ta'eedhaaf wanti daangeffamu hin jiru waan ta'eef wantoota nuti beekuu qabnu inni gurguddoon isaan kanadha. Egaa barnoota keenya guyyaa har'aa sumarratti gabaabsina. Barnoota yeroo birootiin hanga walitti deebinutti egaa gara fuulduraatti immoo gaafii yoo qabaattan ammas gaafadha. Deebii keessan isiniif laanna. Gaafii kan gaafachuu dandeessan dhimma faarfannaa qofa irratti kan hundaa'edha. Chaayinaalii kana jalatti kan gaafattanii gaafii barbaaddan kan isin dhibe waa'ee manaa fi shakkitootaan kan wal qabatu immoo akkasuma barnoota gaafii isinitti dhufe kamiyyuu kan barbaaddan beeku kan barbaaddan immoo gaafachuu barbaaddan dhangaa lubbuu kan jedhu chaayinaaliin jira. Isa jalatti gaafachuu hin dandeessu achitti deebisuu hin dandeenya. Kanaaf chaayinaaliin kun chaayinaalii koo qofa miti kan keessanidha. Golli faarfannaa kan hunda keessanidha. Gaafii barbaaddan irratti gaafadha. Sagantaa irratti beeksifachuu barbaaddan uummata kana ni barsiisa jettanii yaaddan irratti dabarfadha. Waliin taanee haa barannu faarfattoota adda addaa isiniif affeeruudhaan faaruuwwan fiisidii adda addaa yeroo adda addaatti ba'aniif yeroo dhiyootti ba'anis isiniif dhiyeessuudhaaf faarfannaa akka waliin faarfannoo akka hojii waaqayyoon galateeffannoodha kaayyoon isaa waan ta'eef. Kanaafuu chaayinaaliin kun chaayinaalii keessanii sheer godhaa, laayik godhaa, koomentii kennaa akkasumallee gaafii isiniif hin galle waa'ee faarfannaa irratti gaafadhaa isiniin jenna. Sagantaa biraa kana caala bareedaa ta'een hanga waliin arginutti nagaan tura. Wasbaati ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ይቆየን አሜን።